UN irratti guutan jechuudha. Online irratti isinii guutaa jechuudha. Wallahi billahi tallahi guutee jira. Isinii maxxansa like service godhuun wanni achi si fidu hin jiru. Dalaga mateet irra teettee garuu wanni isinii dhaamu asii kaatanii mushoora keessan baaftanii riyaa isin dhibee ana isinii guutaa jala keessan biraan deemina. Bakki isin guutaa yoo inni eeggadha. Waliin jirra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri UN Saudi Arabia ke warri Saudi Arabia jirtan jechuudha. Warri Saudi Arabia keessa jiraatan UN'n deenya kana baname jedhanii tokko fi wantoota garagaraa irra deema. Amma gaffageenya wanti dura dubbachuu dhabneef qorannee dhufnee jirra. Amma finnee jirra kuno. Yoo itti fayyadamtan itti fayyadama. Maaliif yoo jettan isin fayyada keessattuu warri Saudi Arabia jirtan warri hiqaamaa hin qabne asii deemtanii lukaan achi dhaytanii bilaash of hin galaafatina. Wallahi yeroo mootummaan maraatte kanatti jechuudha. Bakkuma jirtan teettanii akkaataa itti guuttan isin agarsiisaa jechuudha. Warri guutuu barbaadan yookaan fedhii qabdan na dubbisa. Isinii guuta jechuudha. Online irratti guunnaa anamma guutee jira. Wallahi dhugaa isinitti himaa. Kunoo asirratti isinii maxxansaati akkaataa itti guutee fi akkaataa itti guutee nagaafachuu dandeettan rakkoon qabu. Karaa Facebookatiin jabbootuuf yoo jettan argachuu dandeettanii akka ajaa'ibaatitti isinii guutaa jechuudha. Har'a YouTube irratti isinii maxxansa. YouTube irra dhaqaatii guutuu isaa daawwadha. Akkaataa itti UN irratti guutan jechuudha. Inna yoo isin dhibe dhuftanii keessan nagaafachuu dandeettanii kallattiin online irratti isinii guutaa jechuudha. Ila xaaxaa hin qabne waan daqiiqaa 5 namatti hin fudhanneedha jechuudha. Interneeta gahaa qabaadha. Online irratti ana isinii guuta afaan arabiiti jettanii yaaddayna afaan ingiliffaati jettanii yaaddayna ana isinii guutaa jechuudha. Wallahi billahi dhuguma isinin sobwan. Wallahi billahi tallahi guutee jira. Akkaataa itti guute isinii maxxansa YouTube kee dhaqaa like subscribe godhuun nafaana dhaabbadhaa yoo isinin jedha. Kunoo maaliif yoo jettan amma fakkeenyaaf an jara gaffageenyaan hordofee ilaa isa dhumaa hordofeeti. Instagram jalaa laalee Twitter jalaa laalee YouTube jalaa laalee viidiyoo tokko kan jara qabadhee isinii dhufee jira. Kan jarri hojii jaraa jechuudha. Fakkeenyaaf warra wanni isaan hojjetan warra rakkataaf dhaabbatan qofaaf jechuudha. Isaan jechuudha. UN kun jechuun biyyoota rakkate qofaaf yookaan sababa siyaasatiif, sababa hongeetiif, sababa garagaraatiin warra namoota akkasii qofaaf hojjetamuu jechuudha. Hojjettuu jechuudha jarri kun. Ani YouTube jaraa jala dhaqee laalee hojii isaanii baay'ee boonsadha. Maal viidiyoon isaanii waa'ee baqataa bichaadha. Waa'ee baqataa bichaa viidiyoo lamaa wayii fidee isin argisiisa. Viidiyoo lamaan sana isin na bira daawwadha. YouTube keessaa like share godhaa subscribe godhaa nafaana kottaa isinin jedha. Guutuu isaa isin daawwachiisa. Akkasuma immoo warri guutuu barbaadan karaa TikTokiitiin na argachuu dandeettan jabboo miidiyaa yoo jettan yookaan jabboo tube yoo jettan Facebookan jechuudha. Irra caalaa Facebookan na argattu kottaa na dubbisa online irratti isinii guuta. Akka ajaa'ibaatti isinii guuta. YouTube kiyya like subscribe gochuu akka hin daganne isinin jenna gara viidiyoo wow. دفقت مرقتك إياه ناس مرق لزات dubbii soban qabnee jechuudha. Kottati seenaa daawwadhaa online irratti UN warri Ameerikaa deemuu feetan kottaa akkaataa itti guuttan isin barsiifnaa waan isin barbaadan isinii goonaa kottaa ganaa qaaman asii kaatanii riyaadiin dhayxanii shorxaan karaa kanatti na qabdi moo nan qabdu jechaa yookaan UN'n sunuu sirriidha moo sirriidha hin kijibamoo dhugaa nama achirraa dubbataa nama hedduu waraabe argaa jiraan illee hordofaa jira. Namoota sanis namoota hedduu dubbisuudhaaf yaalee jira. Soba natti fakkaate never wanti sobaa miti garuu qaama yoo achi dhayxe namni kana siin hin jedhu hin jiru. Online irratti guuti siin jedhan deemiti online irratti guuti siin jedhan wanni achi si fidu hin jiru. Asuma teettee dalaga mateet irra teettee shamarran illee shamarran madaamii teessan wajji teettanii gootanii guuttanii nagaan yoo carraan isinii dhufe eeggattanii jechuudha. Iimeelii tokkocha jabaa qopheeffattanii paaswoordii isaa as keessa galfattanii
san booda nyam gootanii qabattanii booda gara sadhumaatitti yeroo guuttan screenshot waan godhatantu jira screenshot godhattanii kaayattan boorsaa keessan keessa jechuu yoo barbaadan koompitara geessitanii kooppi gootanii kaattan yoo barbaadan immoo isuma kana screenshot gootanii jawwaaluma keessa bakkee hin banne kaattanii jechuudha kanuma dubbii waan ulfaata miti jechuudha dubbii waan ajaa'ibaati garuu carraadha garuu wanti kun ittiin amanina dhibbaan dhibbatte jechuudha maaliif yoo jettan carraadha yoo inni turuu dandeetti yoo waan ta'uu dandeetti amata tokko ta'uu lama sadii ta'uu afur ta'uu waan ittiin abdii godhanii miti garuu carraa kee mokkoruun gaariidha garuu wanni isin hidhamu asii kaatanii mushoora keessan baaftanii riyaadiin hin dhaqina keessattuu warri karji warri baadiyyaarraa dhuftanii UN hin jirti UN mazaggabamni ijoollee hedduu achi teettee viidiyoo waraabbii argaa jira never ta'uu hin qabu koottaa na dubbisa online irratti isin guutaa YouTube kiyya subscribe godhaa TikTok kiyyas follow godhaa karaa kanaa wal dubbifnaa jechuudha gabaabumatti ka isin dhibe ana isin guutaa jechuudha ka isin dhibe ana isin guutaa yoo dandeettan ammoo warri beeytan ni beeytan warri hin beeyne warri isin nu dhibe jettan dhuftanii na dubbisuu dandeettanii karaa Facebook kiyyaatiin na dubbisuu dandeettanii kun ka TikTok kiyyarra illee na dubbistan koottaa isinii guunnaa jechuu yoo wallaaltan jechuu ka beeytan immoo guuttadha arabiif cinqabne maaliif cinqabne wanti jettan tokko hin jiru jechuudha isinii guunna maa inni jalqabuma irratti gaafii si gaafatamu jira achirratti jechuudha gaafii dirqama gootee deebistu jira gaafii takka si gaafatama gaafii san babal'iftee yaadatti kennitaa jechuudha gaafiin suni maal jetti gaafiin suni dhimmi ati biyya baqatteef dhimma akkamiitiif dhimma maaliitiif dhimmi kuni dhimma siyaasati moo dhimma beeloytee yookaan rakkattee waan nyaattu dhabdee biyya baateti moo dhimma maaliti waan jedhamu qorannoon ni jira si gaafatama kana ta'uudhaaf ammoo keessan yoo an isinii guute isinii guunnaa jechuudha garuu yoo an isinii guutin ammoo ofii keessanii jechuudha laallattanii warri beeytan jechuudha warri beeytan laalladhaatii guuta warri hin beekin immoo bakkuma re'ee ta'a bakkuma gaalaa ta'a bakkuma hojii keessanii ta'a shamarranis dhiirris re'ee gaala keessan biraan deemina bakkuma jirtan ta'a yoo inni keessan guuta yoo inni eeggadha wajjin jirra waliin jirra galatoomaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu haga isa dhumaa viidiyoo kana hin daawwattanii nagaatti isinin jedha They have fled not only because of the war in Khartoum, but because also of inter-community crisis within the community in Tendel-Teti. The fear of being attacked because of the war forced them to flee, and then all of them are here. ايش كل دورة يا معك ايش دورة وريال في دورة وفرشات في الماين يجت ماين دوالي ولا نور سابني زاس حاجة يلا كسي هذا انت Indonesia is identified in sites far from here, at least ahead of 50 kilometers from here, to relocate people from the border so that the risk of insecurity at least is resolved, but also provide assistance to them.